Nagasa. Akkaataa itti ajjeeftu maal akka goote hunda isaa nutti himtashi. Ishee arga. Immoo walloon. Jedhega. Nagasa. Sindira. Woko itti antu. Logishu. Madaa qabada. Maiti. Madaa. Isa qabda madaa. Madaa isa. Logi bakka kun qoricha. Logi bakka ta'e wanti ta'e. Qabat. Buraayyuutti haati daa'imman gara jabinaan ajjeeftee du'aan adabamuu odeessiyarra ba'ee ni mul'isa. Dubartiin dhiyoo magaalaa Finfinnee Buraayyuutti daa'imman obbolaa lama ta'an haala sukkanneessaan ajjeesuun himatamtee manni murtii magaalaa Shaggar adabbii du'aa itti muree jira. Yakki kun akka lakkoofsa Itoophiyaa 25/2015tti magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuutti iddoo isaan rafanitti raawwatame. Badiin mufii fi komii jabaa hawaasa keessatti uumee kana manni murtii magaalichaa ragaa namaa fi mana yaalaa boorreeffachuun irra murteesse. Akeekkachiisa odeessi kun miira keessan jeequu mala. Dubartiin haadha buddeenaa daa'imman kanaati jechuun galmee poolisii keessatti eeramtee Tigistii yookaan Nagaasee Kabbadee jedhamtu yakkamtuun kuni sibiila qara qabuun morma murtee ajjeesuun eegasiis gubuun himata irratti dhiyaateen badiin irratti argame. Akka poolisiin magaalittii dubbatetti dubartiin kun abbaa warraa ishee obbo Geetahuun Baalchaa haaloo ba'uuf ijoollee kana ajjeeste. Kanas jecha kenniteen amanuu qajeelcha poolisii Buraayyuutti qondaala dhimmichaa qorataa turan saajin olaanaa Qananiisaa gabaasanii jiru. Manni murtii itti yaaddee haaloo ba'iinsaaf ijoollee ol adeeman irratti yakka suukanneessa raawwachuu irraa kan ka'e du'aan adabuu dubbatan. Dureewwan Ortodoksii Tigraay Episkooposota 6 muuduu beeksisanii. Itoophiyaa keessa hordoftoota hedduu kan qabdu manni Kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa adeemsa kana dursitee balaaleffatte. Sagantaa akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 16/2015 Bataskaana Aksuum Tsiyoon taasifameen dureewwan muudaman jedhaman naannoo Tigraay akkasumas biyya alaatti akka tajaajilan ibsamee jira. Dureewwan Tigraay dhimma waraana walqabatee mana Kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa waliin dhibdee seenan mana kiristaanichaa irraa adda bahuun caasaa bulchiinsa haaraa hundeessanii jiru. Caasaa manbara Salaama Kaasaatii Birhaan jedhu hundeessan mana kiristaanitti beekamtii akka hin kennineef ibsite. Taatollee dureewwan Tigraay yaada kana akka hin fudhanne ibsanii jiru. Qaamni olaanaan Bataskaanichaa qulqulluun sinodosii mana kiristaanichaa muudama kennama jedhamee kana dursee adeemsichi qaanonaa fi seera Bataskaanichaa kan diigu ta'uu ibsite. Filannoon seera Bataskaanaa kan hin kabajne giddugaleessummaan Bataskaana kan sarbuu fi tokkummaa mana amantiitti kan hubudha jechuun adeemsa kanarraa dhorkaa kaa'uu ibsite. Sagantaa filannoo dureewwan amantaa geggeeffamaa jedhamee duras mootummaan federaalaa akkasumas bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay gidduu akka seenu gaafatteetti. Dureewwan amantaa ni muudamu jedhamanii gabaafaman keessaa tokko bulchaa Bataskaanaa qulqulluu Maariyaam Awustiraaliyaatti argamtu kan turan abbaa Saraqa Birhaan Walda Saamu'eelidha. Dureen amantaa kuni Awustiraaliyaa irraa gara Maqalee imaluuf yeroo buufata xiyyaaraa Boolee Finfinnee jiru gahan akka hin imallee dhorkamuu BBC'tti himanii turani. Eegasii gara Hindiitti deebifamuutu gabaafame. Manni kiristaanaa muudama dureewwan Tigraay geggeessinee jedhan irratti ibsa baastee hin qabdu. Ta'us ibsa akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 11/2015 baasteen tokkummaa biyyaa fi birmadummaa kan jeequmsa biyyaaf kan hordofsiisu jechuun ibsite. Dabalataan adeemsi nagaa akkuma jiranitti ta'ee adeemsa seeraa hordofuun mirgaaf faayidaa kiristaanichaa kabachiisu qajeelfamni akka itti kennamu murtii dabarsuu beeksistee jirti. Dhimma kana ilaalchisee barreessaa olaanaa mana lubummaa manbara Salaamaa kan jedhaman Tasfaa Yaadaraa nuyi seera qabeessa isaan seera qabeessummaa keenya gaafatan eenyu isaan seera qabeessaa jechuun deebii kennuu TV naannoo Tigraay gabaasee jira. Gaabaranaa manni kiristaanaa Tawaahidoo Itoophiyaa qormaata keessa seentee jirti. Amajjii darbee dureewwan amantaa naannoo Oromiyaa keessatti argaman episkooposota muuduu isaanii ibsuun walqabatee muudamii fi hokkarri ka'ee ture. Waldhibdeen kun boodarra marii taasifamee waliigaltee irra ga'amus ibsamus garaagarummaan biraa dureewwan naannoo Tigraay irraa dhaga'ame. Paatriyaarkiin mana kiristaanichaa Abuna Maatiyaas barmaatii ofumaan of muuduu dhaabamsiisuu qabaa jechuun mareen akka furamuu fi kan miidhames akka kiisamu torbaan tokko dura dhaamanii turan.
Kanaan ala badii irratti badiin raawwatee gocha egeree bataskaanichaa qoruu dhaabsisuu qabna jechuun akeekkachiisan. Inni kiristaanaa hariiroo dureewwan amantaa Tigraay jiran waliin furuuf yeroo adda addaatti sochii taasisuu ibsiti. Jilli Abuunaa Maatiyaas durfamee akka lakkoofsa Itoophiyaa Adoolessa 3 gara magaalaa guddoo naannichaa Maqalee imaluutu dureewwan amantaa hin arganne. Dureewwan amantaa naannichaa garuu waa'ee marii xalayaan nu bira gahee hin jiru jechuun ibsanii jiru. Dureewwan amantaa naannoo Tigraay waraana naannichaa keessatti adeemsifamee manni kiristaanaa maallaqaaf meeshaa deeggarteetti jechuun himatu. Dureewwan amantaa hordoftootaa akkasumas manneen kiristaanaa naannichaa keessa argaman irratti miidhaan yeroo ga'u callisteetti jechuun komatu. Qaamni olaanaa mana kiristaanichaa yeroo waraanaa manni kiristaanatti eegumsa barbaachisu gochuu dhabuun dhiifama gaafachuu ibsee jira. Taatullee dureewwan naannoo Tigraay gahaa miti jedhanii akka amanan dureewwan kana dura BBC'n dubbisee himuu isaanii ni yaadatama. Waraanaan walqabatee bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi dureewwan amantii Ortodoksii Tigraay jiran gidduu hariiroon ammaatti ammallee hin furamin jira. Waraana Tigraay irraa ka'ee naannoo Amaaraaf Affaar gahee baatii 9 dura xumura argachuun isaa ni yaadatama. Wiiliyaam Ruutoon na filadhaa jedhee filannee deebi'ee nu gane. Keeniyaatti qaala'insa jireenyaaf daballii biraan walqabatee mormiin walitti fufiinsaan gaggeeffamaa jira. Hiriira mormii kanarratti ji'oota muraasa asitti namoonni 24 ajjeefamanii jiru. Jeems Waayinaan gara Naayiroobii keessatti konkolaachisaa taaksiiti. Filannoo bara darbee irratti Wiiliyaam Ruutoo filate. Amma quba ittiin gaafa sana isa filadheen ciniinu kajeelaa jedha. Akka inni jedhutti gaafa sana Ruutoon warra galii gadi aanaa qabaniif tattaafatanii jiraatan jireenya isaanii jiruuf akka hojjetu waadaa galeefii ture. Jeems amma miira ganamuututti dhaga'ama. Pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoo erga gara aangootti dhufanii gatiin meeshaalee dabaluu malee hin hir'anne. Dabalataan ammoo mootummaan Ruutoo gibirri akka dabaluu godhee jira. Sababii gibirri dabaleef idaa biyyattii irraa jiru kaffaluu fi hojii uumuuf akka ta'e himu Ruutoon garuu gibirri ol ka'uunsaa jireenya namootaa irratti dhiibbaa guddaa uumaa jira. Waayinaanaan amma obboleettii isaa kutaa 12ffaa barattuu fi kaffaltii mana barumsaa waan kaffalu dhabee erga mana barumsaa dhaqxee torbee 3 guutee jira. Dur taaksii oofurraa galgala gaafa manatti galuu yoo xiqqaatee biyyaatti shillingii 4,000 kiisa kaawwatee gala. Amma garuu 500 akka argatu hima. Isheen ammoo borumtaasaa boba'aa konkolaataatti dhumti. Wanti jijjiiramuu waan jiru hin fakkaatu. Pirezidaantiin sobee gidirfamaa jirraa wanti hunduu rakkisaa ta'aa jira. Gatiin boba'aa yeroo ol ka'u gatii ibsaa dabalatee gatiin waan hundaatu ol ka'a. Wanti hunduu hammaataa jira. Oromti mootummaa deeggaranuu haala amma jirutti baay'ee akka hin gammannee ibsa qorannoon dhiyeenyaa kana dhaabbata biyya keessaa tiifaa jedhamuun gaggeeffame. Akka qorannoo kanaatti namoonni 56% ta'an biyyattiin gara hin taanetti deemtii jedhan. Kun ammoo paartii mormituudhaaf haala mijataa ta'uunsaa hin oolle jedhama. Dhagaan mootummaa agarsiistuu midhaan nyaataa kanneen akka boqqolloo, daakuu dabalatee ruuzii fi sukkaara fa'aa irratti daballiin gatii guddaan mul'atee jira. Mootummaan gibira dabaluunsaa hojii uumuudhaaf akka ta'es ibsuus manni murtii yeroodhaaf dhorkee jira. Mootummaan garuu biyyattii irraa liqiin guddaa waan jiruuf gibira ol kaasuun dirqama akka ta'e ibsa. Wiiliyaam Ruutoon bulchiinsa duraaniitu liqii guddaa fudhatee idaan biyyattii akka guddatu godhee jechuun komatu. Haa ta'u malee Ruutoon mootummaan duraanii keessatti itti aanaa pirezidaantii ta'uun tajaajilanii jiru. Liqii biyyattii irraa kuufamee kaffaluu fi hojii uumuuf lammiileen biyyattii yeroo gabaabaaf aarsaa kaffaluun dirqama akka ta'e ibse mootummaan Wiiliyaam Ruutoo. Namoonni akka Waayinaanaa dubbiin kun hin liqinfamuuf. Edwin Simiyoo amma Kiambuutti konkolaachisaa mootorsaayikilii innis Wiiliyaam Ruutoo filachuu isaatti baay'ee gaabba. Pirezidaantiin waggaa tokko naa kennaatii jijjiirama agartuu nuun jedhee amma erga aangoo qabatee jijjiirama arguuf waggootaaf akka eeguu qabnu dubbata. Rakkataa jirra guutummaatti ni ganamne dagatamneerraa jedha. Chaarles Kaayindoos achuma Kiambuutti huccuu salbaajii gurguree of jiraachisa. Mootummaan waadaa isaa akka cabsee dubbate. Yeroon itti namoonni gaheera jedhan amma jedha. Namoonni dabqanii bulan yakkaa fi wantoota biroo irratti bobba'uu malu. Yeroo rakkinni hammaatu lubbuu isaaniitu balleessuu danda'u jedha. Jeen Niijeer dhaabbata dhuunfaatti ogummaa akkaawuntaantii hojjetti. Gibirri mootummaan dabalee idaa biyyattii irraa kaffaluufuu waan salphaa hin ta'u jechuun gatiin shilingii Keeniyaa kan doolaara biratti yeroo dhiyoo as baay'ee kufuu kaasti. Waan halkan tokkotti ta'u miti bakka rakkisaarra jirraa gatiin shilingii kufuu idaa fi hojii dhabdummaan si'a tokkotti biyyattii danqee akka jiru himti.
Pireezidaantiin Wiiliyaam Ruutoon yeroo duula filannoo gaggeessaa turan wantoota isaan waadaa galan keessaa kanneen akka galii gadaanaa qabaniif gatiin jireenyaa akka hin qaalofne gochuu fi carraa hojii uumuu ture. Wanti yeroo sana dubbatamee fi har'a qabatamaan mul'atu wal fakkaachuu dinnaan baay'een fuula isaanii Wiiliyaam Ruutoo irraa waan galagalchan fakkaatu. Ken Geechingaan ogeessa dinagdeeti. Akka inni jedhutti mootummaan meeshaalee irratti qaraxa dabaluu irraa seektaroota dhuunfaa karaa ittiin guddisuu irratti hojjechuu qaba. Kaayyoon mootummaan gibirri akka dabalu godhee keessaa kan biraan ammoo rakkoo manneen jireenyaa furuuf manneen ijaaruu kan jedhudha. Ken Geechingaan garuu kuni rakkoo mana jireenyaas ta'ee hojii dhabdummaa akka hin taane akka hin furree falma. Seektaroota dhuunfaa jajjabeessuuf dhala hir'isuu qaraxa hir'isuu fi seerota laaffisuu kana sadeen goonaan dinagdeen ofuma isaa hojii uuma. Gabaan bilisa ta'ee akka hojjetu gochuudha jedha.